jala tatu kutayo na fote male kutayo na fote male si jala tatu dugayo na gote male dugayo na gote male Yamana baru ya bangela no nilike bobesa la no nilike bobesa tufana bantu na nyate na bonisi podesa na bonisi podesa sangota kude dintu gamada boye warane kamboda kude wadinu namana boye marane amana boye marane akkuma amaleeffanne kutaa lammaffaa walitti deebineerraa kutaa tokkoffaa keessatti hayyoota keenya wajjin haasaa tureen ammas lammaffaarratti fidattee dhufee baga nagaan dhuftanii hayyoota keenya ammas tolettanii. Ayyee ulfaadhaa kutaa darbe keessatti waan baay'eedhaan nu bohaarsitanii qoosaa Dr. Hundaasaaniitti qoosee afaan imman coccofsiise jira karaa kan biraatiin immoo Dr. Professor Baraasaan immoo mineesotatti naquudhaaf haalanitti mineesotaan oomsiisetu jira. Dabalataan Dr. Hundaasaa biyya isaanii keessaa Oromoon akka hin jirre ofumaa isaa fi maatii isaa qofa akka ta'ee fi wantoota garaagaraa kaafnee ragaa Dr. Oliin immoo waa'ee Kaalifoorniyaa keessatti anumaaf maatii kootii nama taa'ee egaa waan muuxannoon afaan Oromoo kun biyya alaa kana keessatti waan fakkaatudha. Itti hufiinsa sanaa har'aa Professor Baraasarraan jalqabaa. Professor egaa naannoo ati jirtutti afaan baay'ee rakkinallee hin qabu haa ta'u malee irra caalaatti afaan barsiisuu keessatti yeroo baay'ee keessumaa daa'imman barsiisna yoo jenne tooftaa akkamii yoo gargaaramne irra gaariidha. Tooftaa akkamii tarsiimoo akkamii jaallatu ijoolleen si'anaa kun kanarratti ta'ee muuxannoo qabdu yoo jiraate nutti himtaa laata? Ya gaaffii cimaa na gaafachaa jirta. Ogummaa koo ala kan ta'e jechuudha. Ani abbaa ijoolleetii qubeen biyyatti jalqabannaa barsiisame barsiiseera. Uummata Oromoo afaan Oromoo dubbatu keessan jiraadha. Faranjii wajjiniin iyyuu haa ta'u. Kanarraa ka'ee waanuma natti fakkaatu tokkoon sitti deebisa malee waan ani ogummaarraa ka'ee si deebisuun qabu gaaffii na gaafatteefi jecha. Duraan dursee akkuma Dr. Hundaasaan, Dr. Insarmuu fi Dr. Oliin ibsanii wanta caqasuu qabnu tokko jira. Afaan ofiitiin barachuu jechaanii qaroomuu fi carraa guddaadha. Waa barachuu fi waan guddaadha. Fakkeenya yoon sii kennee ani afaan koonni jalqabaa ittiin afaan hiikkadhe Oromoo gatii ta'ee fi sanaa booda Amaariffaatiin yoon baradhellee Ingiliffaatiin yoon baradhellee afaan Jarmaniffaa yoon beekellee afaan warra Itoophiyaa sadan arfan shanan tokko nan beeka. Tigriffaa dabalatee yoon afaanota sana beekellee waa tokko yennaan dhaga'u fakkeenyaaf herrega yennaan dhaga'u hanin yaadu Oromiffaatiin. Yeroon barsiisus ani yaadu Oromiffaatiin. Sana booda Ingiliffaatti, Amaariffaatti laanguweejii isa kan tiraansleetii goonu. Yennoo dubbisnus afaan isaa jalqaba baranne sanatti yaadna. Kuni naachuraalii manatti dhufa. So waa tokko sirriitti akka nu galuuf nu gargaara jechaadha. Afaan haadha ofiitiin isa jalqabattiin afaan kanneen barachuun jechaadha. Iddoo tokkotti barumsi nu galee jechaadha. Tokko kana lammataa waan gaaffiin ati naa gaafattee akkamitti yoo baratan mijaa ka jedhudha. Afaan barsiisuun gara caalu warrumti adiin biyya kanaallee afaan isaanii ijoollee isaanii yoo barsiisanii fakkeenyaan image bira kaaniiti. Fakkeenyaaf alfaabeetii isaanii yoo barsiisanii
letter E jedhu elefanti jedhaniitiin isaan agarsiisanii or Etiin kan jalqabu elefanti sana sammuu isaanii keessatti jira. B isa jedhu B kanniisa isa jedhu sana fidaniiti. So nutis afaan qubee fi fakkeettii wal bira yoo finne namni hundinuu salphaatti barata. And then jabana kana immoo ijoolleen digital system irratti gatii hundaa'anii waa hundaa baratanii ijoolleen keessumaa biyya alaa jirru kanatti dhalatanii biyya keessatti iyyuu ni fayyadaa. Akkasuma appoota or applicationoota digitaalii ta'an kana waan akkasii gargaaraman wajjiniin otoo dhiyeessuu fi dandeenye ijoolleen akka salphaatti idduma ijoolleen Oromoo baay'ee hin jirretti illee qubee baru jechoota baru. Jechootaaf qubee erga baran immoo wal faana fiduudha. Ani shaakaluudha afaan san dubbachuu shaakaluudhaan isaanii akka sirriitti afaan sanaan qarooman godhu maatiidhuma iddoo uummanni Oromoo baay'ee hin jirrettu ijoolleen isaanii yoo akkasitti carraa kana argatanii otoo meekaanizimiin isaa jiraate riisoorsiin isaa jiraate biyya kanatti ijoollee isaanii barsiisuuf itti salphachuu ni danda'a han jedhudha ani observationii koorraa ka'ee kan hin himu. Anin kana siin jedhu jireenyarraa kanan argedha. Jalqaba qubee barsiisuurraa hundaa'een qubee jalqaboon barsiisu warra jaarsaan barsiisani biyyatti namoota guguddatan barsiise. Nan yaadadhaa yeroo qubee barsiisnu halluu inni jedhu koomanii miti naannoo gara Jimmaatti gara West Wallaggaatti halluu inni jedhu suni kooman tarmii miti. Namootuma umurii kootti jiraniti halluu alaabaa Oromiyaa barreessii jennee gaafanne. Jennee gaaffii gaafannaan ijoolleen naannoo keessa baatanii jettanii immoo anuman jirre fiddanii afaan kun eessaa fiddanii jedhe. Halluun beeku namichi sun. So halluun maal akka ta'e otoo imeejii wajjiniin itti agarsiisne irra ta'e namni kuni he will never forget inni irraanfatu jecha. Ijoolleenis akkasuma fakkeettii wajjiniin yoo ittiin guddisne salphaatti yaadatu jechuudha. Akkasitti yoo baratanii barumsi ni salphataa fi kan jedhudha yaada koorraa. Anis muuxannoo koorraa kan himuu danda'u. Akkamittiin yaada dabalataa yoo qabaatte Dr. Hundaasaa maal goonee waan duudhaa kana waan Oromoon eenyummaa Oromootiin ibsatan kana waan odaa, waan gadaa, waan safuu, waan fuudhaa heerumaa, waan daboo, waan biyya jiru ijoollee biyya kana keessa jiran ittiin yaadachiisuudhaa fi tooftaa nuti gargaaramuun nurra jiraatu jettee yaada Profeesar Badhaasaatti dabaltu yoo qabaatte Dr. Hundaasaa. Dhugaa waan inni jedhe baay'eensaa anumtiisisman yaadaa garuu laali nama barsiisuu dura ofitti amanuutu dursa. Amma namni baay'een keenya ofitti amanu. Ofitti amanuu jechuun maal jechuu kooti hin saalfanna fa'i, hin qaaneeffanna fa'i fakkeenyaa fi oromsuu aadaa Oromoo keessa oromsuu waan jedhantu jira. TV isa jedhu sanaa yookiin immoo window kan jedhu sanaa otoo afaan Oromootti jijjiirree wanni walitti fufe jechoota walitti fufan dura kan dursuu qabu akka command language amma hajjabaa yookiin immoo waan physically akka inni jedhe argamuu danda'u amma foddaa faa isa window jedhu foddaa yoo jette balbala yoo jette kan biraa inni nani of qusachuu dhiisuu ani jedhu yeroo baay'ee namaan adda ta'anii fakkeenyaa fi lakkoofsa Oromoo yoo lakkoofnu tokko lama sadii afur jennee lakkoofna ijoolleen koyyuu lakkaa'u. Garuutti dabalee maalan barsiise kuma dhaabbata lakkoofsi Oromoo. Ennaa sana kuma gate jechuun egaa waan guddaadha. Sana caalaas yoo namni horatee hin beeku loon horsiistaa
loon kuma tokko caala lakkaa'uun dandeessu egaa lafa baay'ee barbaachisaa kanaaf natti fakkaata horii kuma gate jedhu maal uffate jedhu amma garuu sana booda maal jennaa miliyoon maalo jechumannaa ofumaa uumuu hin dandeenya fakkeenyaaf 100,000 isa miliyoon jedhu sana bitila jechuu dandeenya bitila tirtira tiriliyoon isa jedhu sana maali amma jecha Google jedhu sana durin turre yookiin wanni teebilii kan chemistry irratti yoo argitu maqaawwan elementootaa kana yoo argitu waanuma haaraa uuman Ameerikan maalo jedhaniitu inuma uumu jedhu isa Google jedhus lakkoofsa ho'i represent godha isa infinitive jedhus dhima yoo jenne hin dandeenya kanaafuu infinitive sana blackboard irratti argisiisne dhima yoo jenne ingalaaf jechuudha walumaa galatti daa'ima barsiisuudhaaf jechoota walitti qabanii himu seenaa maalummaa Oromoo seenaa aadaa amantaa kana tarreessituu tooni min dura jechoota gaggabaaboo akka dhibbaa kumaa kitilaa witilaa tirtiraa jetteetuma itti uumte himuudha isaanuu dabarsanii ennaa dubbatan namni maal jechuu keeti jedhee gaafataa hin himu isaanuu deebisanii nama biraatti akka inni wal barsiisu gochuu dandeessachaadha amma ijoolleen koo waan sila kaa'i nyaadhu kootu deemi kana hin beeku ati manaa koos hin beeku ishiitu caala beeka hin barreeffatte garuu yooma taa'ee wajjiniin akka kun haasaatti conversational gochuu baadhellee kottaa nyaadhaa jedheetan kuni nama ulfinaaf yookiin immoo pruular nama tokko ol ta'e nama lamaati ol kan ta'e lakkoofsaan kottaa nyaadhaa jettaa yoo tokko ta'e garuu kottu nyaadhu jettaa akkasitti nama gaannaan waa kottaa nyaadhaa jedhu yoo tokkittii taate kottu nyaadhu jedhaan hin galaaf kottaa nyaadhaa hin jedhe so waan akka commanding language kana dura dursanii booda walitti dhuun hin danda'ama jechuudha. Keessumattuu jechoota uumuu kee keessatti wanta dangacaa fi horomoo maal jette tokko sana wal qabsiisa. Tumsa irratti tumsa jennee kan dhaame tokko irratti in fact maqaa dangacaa jedhu kana maal jennuuni paaspoortiidhaan jenneetu ennaa dhiyeessinu I think Dr. Insarmuudha dangacaa ta'uu qaba kan nuti jechaa ture namni baay'ee waan biraa kaasaa ture yaadatan sana. Dr. Insarmu jechoota waan akkasiitiin walitti koo'in goota waan tokko waan yaadatu qabda. Otoo jechoota sana biran gahiin beekan waan tokko si dabala. Baay'ee. Ifatama waa'ee amma Dr. Hundaasaan kaase keessatti akkamitti barsiisna akkamitti baratu maal mijaa'u isa jedhudha. Ani ogummaa komitii garuu ogummaan koo dinagdee economics gadi ta'ee fi waa tokko si kenna. It may also work. Oromiffaa fi language fi hojjeta. Jireenya koo keessatti sargeera yaada. Tokko dhalli namaa incentive fi respondii godha. Yoo waa kennaa kennitee fi waan sana gochuu barbaade. Ijoolleen reward system incentive system waa yoo argatte waa barachuuf yaaddi. So incentive system fayyadamuu dandeenya ijoolleef jechaadha. Penalties gochuu dandeenya. Namni hin sodaata. Seeraan nuti sodaannu penalties isaaf jenneeti. So jireenya irrattis afaan barachuutis seera penalty yoo uumne namni barachuu danda'a. Fakkeenyaaf ijoollee Oromoo duwwaa otoo hin ta'in namni Oromoo hin taane Oromiyaa keessa jiru afaan Oromoo akka baratu yoo barbaanne salphaadha. Penalty create gochuu dandeenya. Penalty system. A good example biyya Eertiraa yeroo jiraadhe yoo ati afaan isaaniitiin dubbatte malee dhuma jettee isa gaafattu waa yennaa dhaqxee bittu isa dhuma isaa natti mijettee yoo afaan isaaniitiin gaafatte malee horii irraa siin cabsan. Baargeeniin sun gatii jiru. Afaan isaaniitiin garuu yoo ati isa dhuma isaa natti mijettee qarshii tokkollee haa taatu amma ta'e irraa sii cabsu. Akkasuma naannoo Oromiyaattis taanaanii waan akkasii simple mana hidhaa nama galchuu otoo hin taane jiruu argachuu duwwaa otoo hin taane
Oromiffaatiin sirriitti akka namni communicate godhu karaa economic systemii pushii gochuu incentivize penalize gochuu ni dandeenya jechuudha. Yoom ammoo qaamuma afaan Oromoon fayyadamne immoo erga gara Oromiyaatti nu deebista ta'e Profeesar yoo qaamuma afaan Oromoo hin fayyadamne immoo irraa bituu fi gurguruun citee yoo dhaaban penaltii sana gara sanatti yoo guddifne mee Dooktar Hundaasa. Dhugaa dubbachuu fi jaalatanii otoo hin ta'in silaa dirqamaniitu iyyuu afaan Oromoo dubbatu. Bu'aa ofiiti jedhaniitu wanni yaada gaarii kaase Profeesar Badhaasaan. Fakkeenyaa fi Ambootti hamma tokko midhaan akka irraa hin binnee fi akka ittiin gurgurree dhaqanii akka achi nyaanni akka hin dhugne innaa tokko goonee nama baay'eetu gatee bade yaadadha manni dhaabbatee hafee irraa bituullee didanii gudaritti. In fact asirratti waan hin dubbanne baay'eetu jira. Gaafa dubbisuu didanii ani numa ijoolleeyyuu harka qabachuuf adinnaayyuu ijoollee dubbisuu dinnaayyuu ittiin hoonna. Elementary mannaa jiru. Numa dargee. Ijoolleen sun nu fakkaachuu jedhaniitu afaan Oromoo dubbatu. Gaaf tokko Finfinneetti namicha Girmaa'ee Dajanee jedhan tokko arge. Gudarii warra namni hin jibbagaa warra Laalibalaa jedhuuni warra Maaloo jedhuuni hin tuffatus. Namichi kuni piyaasaatti argeetu attam gurbaan nagaa keetti gurbaan jedhe. Ani immoo biyya salaxxanetti galeera miti Finfinneetti. Akkamitti afaan Oromoo natti dubbatan jedheetanii ofii kootitti haara. Inni na fakkaachuuf tattaafata. Anis isa fakkaachuuf tattaafata. So wanniin akkanaa hin hojjeta dhiibbaan irraan gahuun especially iddoo namni wal fakkaatu jira miti baay'inaan iddoo jarri hin jirretti. Otuma iyyuu jiraatanii amma akka magaalaa Sannaafaa, Gobbaafaa akka isaan nyaanyisan Jimma fa'aa Aggaaroo fa'aa yoo argitu olaantummaa kan isaan fudhatanii nyaanyisan namatu dhaqee garaa laafee afaan isaaniitti geeddara. Fakkii tokkoon sitti mannaa Yuukireen turre ijoollee Oromoo 12 ta'anii dhaabbanii haasofne afaan Oromoo 12. Namichi Saxxargaachoo jedhan tokko wanni itti dhalate Saxxargaachoo jedhama gurraacha gabaabaa isaatii yaaballootti dhalate. Afaan Oromoo ennaa nuti dubbannu nutti kolfasin afaan hin beektan jedha. Nu caala beeka afaan Oromoo. Saxxargaachoo. Saxxargaachoo. Amma 12 ta'anii otoo dhaabbannee odeessinu ennaa inni dhufu 12 keenya keessaa tokko salaam Saxx indeenne Saxx jedheetu dubbisuu jalqabe. Ani reeffan dhaqee ijoollummaanis jirti nan jarjara. Maali namichi inni kun afaan keenya beeka? Maal taateetu ati afaan nuti nama 12 afaan keenya beeku akkan jenne afaan keenya beeka. Maafiyyuu afaan keenya hin dubbanne 12 taane maaf afaan namicha tokko qofa dubbannaa jennaan namichi wayii na yaadadha dhugaa isaati mucaanni kun jedhee na deeggare jennaan maal jedhan garagalee zimbala anta damoo tabtaabbaa kan baata jedhee namtichi afaan Oromoo dubbatu malee gosa biraati. Argitee namichi boo'eetu ka'ee nu dhiisee deeme maaliif maayindiin isaa suni kan baataa ta'uu isaatti ijaa qaaneffatuuf jechaadha. Kanaaf rakkoon yeroo baay'ee kan jiru nama ofitti qaaneffatuuyyuu afaan isaa ajjeese, eenyummaa isaa ajjeese, maalummaa isaa ajjeese malee otoo jennee sila rakkoo namaa iyyuu baara sana keessa. Haa ta'u gara biyya kanaatti deemnee Dooktar Olii gaaffii tokko gaafata. Sarmuun haasa'aa jira. Anaan na gaafattee gaaffii sana toon fixiin deebistee deemte inni yaada tokkoon irratti kenna waa'ee ijoolleen maal jaalatu waa hunda caalaa nyaata caalaa hirriba caalaa waan isaan caalchifatanii egaa isin warri kan badaan beektan fakkaatan ijoollee 5 guddise. Tole. Isa caalaa tapha jaalatu. Interaktiiv waan ta'e taphni sun duuba yoo jiraate tapha sana waan jaalatanii fi tapha sana duuba yoo keessee fi afaan sana achirraan barachuu danda'u jechuudha. Fakkeenyaaf. Keessaaf akka aappii gootee yoo amma waa'ee sardiidoo yoo barsiifta ta'e waa'ee sardiidoo taphni Oromoo jira.
waan adda addaatu jira. Isa faa duuba yoo keesse lafa sana barbaacha dhaqaniiti isa sana baru jechuudha. Inni suni insentivii ta'a jechuudha. Akka riwoordii ta'a jechuudha. Akkasitti otoo deemnee gaarii natti fakkaata jedheetanii yaada. Afaan hin barsiifnee garuu waan biraa barsiisaan ture. Kanatu irra bu'aa qaba natti fakkaata. Haa ta'u, Dooktar Oli, gama teknooloojiitiin ijoollee kana qaqqabuudhaa fi ijoolleen kun akka isaan manuma mana isaanii taa'anii maatii irraa baratanii fi gumaachi maatii hagami jettee yaadda utuma waan qophaa'ee fi waan amma Dooktar Sarmuun jedhan kana taphaanis ta'ee waan akka Piroofeesar Badhaasaan sila jedhe waan aappii kana goonee yeroo maqaa tokko dhoofnu duukuma immoo maqaa wanta sana bakka bu'u yoo haa barsiifna ta'e qubee fakkeenyaaf harree jennee haa yoo barsiifna ta'e abbaa yoo jenna ta'e laa yoo barsiifna ta'e lama jenna ta'e lama immoo fuunee yookiin ijoollee lama jennee agarsiifnee taphachiifne yoo ta'e bifa kanaan daa'imman barsiifne yoo ta'e isuma kana hojiitti hiiksisuudhaaf immoo ga'een maatii ga'een mana amantaa maal ta'a jettee yaadda ga'een immoo hawaasa naannoo yookiin koomunitii jedhamu biyya kana keessa jiru koomunitii iddoo hunda jiraachuu dhiisu mala ga'een isaanii maal ta'a jettee yaadda Dooktar. Galatoomi gaaffii bal'oodha. I think sana dura otoo deemiin dura akkamitti barsiisna tooftaa akkamiin kan jedhu suni eessatti akka barsiisnu beekuun baay'ee barbaachisaadha. Kara biyyaatti yoo ta'e har'a ati rakkoo qabna natti fakkaatu. Wannuma nama tortoraa ta'e kanarraa kan hafe biyya keessatti har'a afaan Oromoo miidhagaa ta'uusaa, afaan Oromoo gabbataa ta'uusaa namnuu baratee Oromoo miti. Warrumti diinni keenya afaan keenya hin feeneyyuu har'a barachuudhaa fi garmalee ka'aa jira. Kanaaf kan isa biyyaa sun nu dhiba natti fakkaata. Kan nu rakkisaa jiru isa biyya kanaati. Isa biyya kanaa akkamiin haa goonu kan jedhu kan. Amma karaa biyya kanaan yeroo ilaaltu ijoolleen tokko TV'dhaan, moobaayiliidhaan, aayifooniidhaan kan isheen iddoo adda addaatti dhimma baatu. Nuti afaan keenyaan TV irratti, afaan keenyaan moobaayilii irratti, afaan keenyaan aayifoonii irratti waan hin jirreef afaan Ingilizii wajjin kompiit gochuu tasan dandeenye. Ijoollee keenya akka isheen barattu, ijoolleen keenya akka isheen afaan barattu duukaa qufnee kaanee waan fedhe jenne homaa akka biyya keenyaa sana gaafa isheen diddee arcummee fuutee shadha hootee barachuu qabda jetti suni kuteera. Amma ijoolleen nu gara footee malee nuti ijoolleen gara. Kanaaf ijoollee kana kan ittiin gochuu qabnu miidiyaa isaa yoo qabaanne miidiyaa kan isheen jaalattu kan afaan Ingilizii wajjin kompiit godhu siistemii sanarratti loodidii kan ta'e afaan Oromoo yoo jiraate dhimma irra oolchuun salphaanuuf ta'a. Afaan miidiyaa sanarratti onlaayiniidhaan dabarsan yookiin moobaayilii irratti dabarsaniin kompiit gochuu dandeenya kan keenya osoo jira ta'e kana barsiisuudhaaf. Karaa hiree akkamii qabu, fedhii akkamii qabu maatiin isa jedhuufi ani dhugaa waaqa Oromoo ta'ee afaan isaa barsiisuudhaaf kan fedhii hin qabne yeroo isaa gadi taa'ee ijoollee isaa barsiisuudhaaf kan hin barbaanne jira natti fakkaata. Rakkinni keenyi akkamittiin isa jedhu san akkamittiin yeroo gabaabaa keessatti naa fudhatti ijoolleen koo isa jedhu sanatti nu rakkisaadha. Karaa biraa hawaasni yookiin waldaa kan jedhu isa jetteef immoo yoo dhugaa dubbanne maybe gara Minisootaa gara iddoo adda iddoo Oromoon baay'ee hin jiru. Salphaadhaan naannootti namni gurmaahee mana barumsaa geessee a traditional method of teaching dhimmatti bahuu danda'a ta'a. Nuti iddoo kanatti amma fakkeenyaaf walirraatii fagoodha jira. Hawaasni dhugaa yoo dubbanne ofiisaafuu rakkina adda addaa of keessaa waan qabuuf yeroo har'aa waldaa isaa ta'u hawaasni Oromoo afaan Oromoo ijoollee barsiisne isa jedhuuf iddoo kennee waan barbaachisu kan godhaa jiru baay'ee xiqqaadha. Except Minisootaa fi naannoo adda addaa kan jirurraa kanaaf
Kanaafuu namoota walitti gurmeessinee community walitti fidnee yookiin waldaa walitti fidnee afaan kana hin barsiisa kan jedhu amma yoona eegaa jirre iddoo tokkotti argamuu dandeenya iddoo baay'eetti. Kanaafuu kan ta'uu danda'u most probably online yookiin digital miidiyaadhaan karaa adda addaa daddarbee maatiin fedhii qabu kun mana isaatti yoo danda'ame immoo miidiyaadhuma kana fudhatee miidiyaa kanaan hawaasa keessatti waldaa keessatti ittiin barsiisuu hin danda'ama. Kanaafuu duraan dursee miidiyaa ittiin tajaajilamuu danda'amu tokko lafa keewwachuu danda'uudha. Isa yoo goone ijoollee keenyas ittiin barsiisuun salphaan nuuf ta'a. Mee waa tokkotti sii dabala too gaafii biraatti hin ceene. Tole. Telefoonii koo kana yoo in argitu ta'e isinitti mul'ataa? In guddiste kaartaa Oromiyaa. Oromiyaadha. Lakki. Barruun maal jedhaa dilbata bitootessa 31 dilbata jedha. Isuma kan amma guyyaa guyyaan naa geeddara kan ji'oota hundumaa jechuudha bitootessa dilbata kan jedhu sun. So guyyaa barsiisuun ji'oota barsiisuun kanumarraa hin danda'ama tokko. Kan biraa ennaa baay'ee kan hin hawwaa ture amma ammaatti ofii kiyyaa hin goone. Community yookiin bokkuu Oromoon barbaadiin community jechuun egaa bokkuudha natti fakkaata. Otoo sanan barbaadiin manuma keetti kanatti gochuu dandeessu anumatu daagii ta'ee dhiise malee amma taphoota Oromoo baay'ee jiru ijoollee kee wajjin kan taphattu. Saddeeqa beektu? Isuma amma too taphattee saddeeqa mana 8 mana maaloo mana 7 jedhanii wajjin taphachuun hin danda'ama. Tapha gaafa sanbata jira miti gara galgalaa. Qillee beektu akka amma beesbool jedhan kana qillee taphattee beektaa? Qilleen hin jira. Gugsiin illee waan farda barbaachisu. Hibboo fa'a. Lakkoofsa naa lakkooftu tokko meeqa tokkeen tokkittuma lamaan taree sidan summanii arfan mucha saayyaa jedhanii akkasitti lakkaa'u miti amma kudhanii. Waan akkasii kana manatti ijoollee wajjiniin. Kan biraa immoo nyaacha Oromoo. Amma cuukkoo, bassoo, farsoo, caccabsaa jira miti hancootee. Nyaachi Oromoo maqaa isaatiin manatti otoo innaa hojjetamu yoo itti himan ijoolleen hin beekti jechaadha. Akka kan wanni ta'aa fi automaatikaalii waan manatti nyaatan ta'e. Sana caala garuu wanniin amma geemiiwwan kan mana kanatti taphatan gara 30-40 jira kan hati manaa koo bittee hin taphatu ani geemiin jaaladhu kitaaban dubbisaa isaan hin taphatu. Yeroodhaan haaraa dhufa kaartaa qofa miti. Tapha baay'ee dhabu biyya kanatti. Kan sindu walitti dhufanii amma hin taphatu New Year, Christmas mana kan naa bulan hin taphatu. Isuma sana oromsuu yoo dandeenya xabuma sana gara Oromootti geeddarree geemuma sana produce goonee gurguruu dandeenya fakkeenya. Horiidhuma yoo produce gochuu dandeenya. Baay'ee bayeessa dubbii keenya gara gudunfaatti fiduudhaaf jenna. Profeesar Badhaasa yoon gaaffii tokko si gaafadhe. Amma gaa koomiin isinirra jiru isin wal bira baay'ee jirtu karaa tradishinaali ta'een iyyuu kutaa qopheessitanii, chookii qopheessitanii, paawarpoointii qopheessitanii wal barsiisuu dandeessu. Oromoon immoo kutaan Ameerikaa immoo biyya 50 jira. Kana keessa Oromoon faffaca'ee kaan maatii tokkittii jira. Kaan maatii kana jira, kaan egaa akkuma amma dhagaa turre nu shanan gidduu waan garagaraatu jira. Mee yoo wanta kana gara virtuaaliitti jijjiirre gara namni hundumtuu mana isaa keessa taa'ee loogii tokko malee inni Ameerikaa jirus, inni Kanaadaa jirus, Awustiraaliyaa jirus, Awurooppaa jirus, Afrikaa kibba jirus hundumtuu ergaan takka taa'ee yeroo mataa isaatii ofii isaatii baajet godhatee akkaataa inni itti barachuu danda'utti maal gochuu qabnaa maalirraa immoo maaltu eegama ogeeyyii akkamii barbaada hojiin akkamii dhuguma nama afaan beeku qofaadhaan ta'amoo namoota akkamii nu barbaachisa kana warri kaan illee itti gaadhaame. Ammas ani
yaaduma koo akka abbaa ijoolleetti akka nama Oromoo tokkotti hubannaadhuma koorraan siibsa malee ogummaa koo miti waa'een afaanii. So gaaffii natti gaafattee language research barbaachisaa natti fakkaata. But waanan jechuu danda'u jecha faranjii tokko a determined few can change the world jedha. Yeroo hundaa nan fayyadamanii isa waan hundumaaf yoo waa tokko nan godha jettee kaate inuma goota. Inuma namni xiqqoo waan baay'ee hojjechuu danda'a. Beekumsi koo dinagdeedha. Waa'ee dinagdee economic incentive, economic foundation kennuufii dandeenya. Language akkaataatti baratan gochuuf jechuudha. Jiruun akkasii kuni guddachuu qaba. Gabaas qaba yoo teessee ilaalte warri biyya alaa jirru ijoolleen keenya akka baratanii afaan akka baratanii aadaa akka baratan fedhii qabna. Dandeettis immoo qabna. Hin dandeenya. We can afford to spend. Ijoollee sana gargaaru jechaadha. Warri biyyaas immoo erga wanni kun mass produced yoo ta'e gatiinsaa xiqqaachuu ni danda'a. Biyya yoo gale jecha. So warri beektonni afaan Oromoo waa'ee afaan Oromoo warri baratan warri akkasii kuni akka biiznesaatti fudhachuu qabdu. Volunteer work ta'uu qabu. Akka boruu ittiinan iddoo tokko ga'a. Bu'aan irraa buufadha. Bu'aan saba koo buusa jettanii hojjechuu ni dandeessu. Contribution yoo sanaan kaatanii of course horii ni barbaachisa. 2, 3, 4 taatanii wal gurmeessitanii openly yaada akkasii qabnaa maal yoo goone wayyaa sayyittanii tarree tooftaa baafattanii uummata Oromoo yoo aadaa isaa sana beekumsa isaa sana fiduuf yoo gaafattanii namni beekumsaanis yaadaanis qarshiitiinis waan hundumaatiinuu sin gargaaruu danda'a. Initiative sana qabaannaan warri beekumsaaf dandeettii kana qabaatanii sagantaa adda addaa kana gargaaru akkaataatti qopheessitanillee qorattanii jalqabuu dandeessu. Garuu qormaata sana bira osoo hin gahiini waan baay'een jira. Appii jenneerra. Appiin akkamii hojjennaa hani gabaa qabu, hani galii nuu gahuu danda'u, hani ijoolleen jaalattu, hani uummanni itti investi gochuu danda'u kan jedhu just a matter of interest and determination. Yoo kana godhanii biyya alaa gatiinsaa yoo guddate illee namni affoordii godhaa. Mass produced yoo ta'e immoo biyyatti ijoolleen itti fayyadamuu ni dandeessi jechaadha. Akkasitti ilaalamee yoo tilmaamame, yaadame, hojjetame afaan keenya alattis manattis iddoon namni baay'een jirrutti like Minnesota or iddoo namni xiqqoon jirtanitti like Utah or iddoo namni hundinuu gara 90% isaa Oromoo ta'etti Oromiyaa keessatti babal'achuu hin danda'a. And then the most important thing hundinuu deddeebisee waan emphasize godhu afaanii reflectionii sabummaati, reflectionii namummaati, reflectionii identity. And ani jalqaba qubee naannisee iddoon duraatti si deebisa. Jalqaba yennaa afaan Oromoo ECLC School Living Certificate Examination irratti biyyatti kenname. Tole. Warra kutaa 12 naannoon jirutti kolleejii keessa gatiin barsiisu akka supervisorii ta'een qorsiise ana ture. Paaseejii achirra jiru nan yaadadha. Paaseejii kennaniiti taayitiliin paaseejichaa maal ta'uu qabaa jedha gaaffiinsa. I will never forget amman du'e ekeraan kollee waan isa irraanfatu natti hin fakkaatu. Paaseejiin suni maal ta'uu qabaa deebiinsaa maal ture afaan Oromoo kadhaaf hin tolu. Afaan Oromoo afaan ittiin kadhatan karaarra taa'anii kadhatan miti.
how Oromos are so proud. Chani, kanaan beeku Oromoon waa hojjetee waa jedhee nyaata malee kanaan beeku. Afaaniin ijoolleen afaan keenyaan qoramuu ishee caalaa meseejii sana ture naan garmalee impressii na godhe. So isa sana amma you would never find fiildii eenyu keessattuu gaaffii akkasii gaafachuu hin dandeessu. Maybe history kan kanarraa kan hafe ijoolleen dubbisteen meseejiin paasejii kana afaan Oromoo hiikni isaa jechisaa afaan Oromoo afaan ittiin kadhatan miti. Kadhatan karaarra taa'anii jechuu kooti waaqa kadhatan jechuu kooti. Naagan. So waan akkasii waan baay'ee jira kun aadaa ofiiti eenyummaa ofiiti yaan ibsudha ittiin afaan kee caalaan ittiin ibsatti jiru. So kana yoo tooftaa godhatanii kaatanii warri beekumsa ogummaa isaa qabdanii carraan jira akka ikonomistii tokkotti yoon fuudhee ilaalle guddinaaf bal'inaaf galata. Fayyaa ta'e. Mootii karaan dallaa jaala baasaa karaan dallaa jaala baasaa sisoon arguu mootii kootii badaa garaan naana maasaa badaa garaan naana maasaa maamaan ajaartaa yabaashaa gaangee minaan sallakoote gaangee minaan sallakoote maana